obboleessa kiyya naa barbaada. Obboleessa haadhaaf abbaan tokkitti isa nama hin qabu naa barbaada. Rabbumaaf rasuuliidha naa barbaada. Inni illee haadha hin qabu, haadha isa barbaaddu hin qabu naa barbaada. Abbaan kiyya hin barbaanne iyyafataniituma bootuma jiranitti iyyafataniituma dhiisanii. Tu haadha qabaattee silaasiin iyyuu awwana qaata. Abbaa sana mana keessan teessitu barbaadi ilmoo koo jetteetii barbaachistii naa barbaada Oromoo. Maqaan isaa Saabeet Zaakir Abbaa Qalbii Abbaa Dhugaa jedhama. Aanaa Dedoo ganda Askiraa. Dhaloonni keenya Soolee Dafqallaan keessaa immoo naannaa Giraayisoo jedhama. Giraayisootti dhalannee guddanne. Akkasitti adaraa Rabbumaa rasuuliidha. Viidiyoo kana sheer godhaatii, koppii linkii godhaatii, riippoostii godhaatii obboleessa kiyya walumaan naa barbaada. Adaraa naa barbaada obboleessa kiyya Oromoo. Obboleessa kiyya baay'een jaalladha. Baay'een amma tuun argeellee wallaalursi dhiiga ofii wallaalu waan ta'eef kun hundinuyyuu sababa haadha dhabuutuyyee kana hunda umurii kana hundallee jechuun waanuma godhu dhabuudhaaf ammas immoo obboleessa haadhaaf abbaan tokko kan isatti aanu osoo hin qabaadhe isatu tokkottalee barbaada waan ta'eef anda'iif ani sirqee barbaaduu hin danda'a. Footoo isaallee hin qabu. Ansa biyyeedha isarra jechuun yeroo inni guddatee badu jechuun. Ani isa xiqqishoo yeroo inni waggaa 7 beeka jechuun xiqqishoo dhanni. Ani immoo xiqqishoo daa'ima wayiiti nan daa'ima jechuudha yeroo akkasiisan. Akkasitti abbaan kiyyallee jal'oodha. Irru kutaanii akka hin taanetti rukuta abbaan kiyya jechuun obboleessa kiyya san. Irru kutaanii haati kiyya immoo dhukkubsatteetuma garaa kana keessa dhukkubsattee duute jechuudha. Sabiyyiidhaan hin beeku akkaataa isheetti duutellee duuteen dhaga'e malee ani hin beeku jechuudha. Oromoo Rabbumaaf rasuuliidhaati obboleessa kiyya naa barbaada. Rabbumaadhaati halkanillee rafiiti. Yoonnillee du'e du'aasaa, yoonnillee jiraate jiraasaa arguun barbaada. Oromoo Rabbumaaf rasuuliidhaa naa barbaada. Obboleessa kiyya isiniin jedha sheer koppii linkii naa godha. Nama forororsii gurguddaa qabu biraan naa gaha. Irratti illee narratti jechuun maqaa isaa akkuma nama isiniif kaa'ee ka'e Saabeet Zaakir Abbaa Qalbii Abbaa Dhugaa jedhama. Naannaan keenya akkasi Dafqallaadha. Ganda Dafqallaatti dhalannee guddanne jechuudha. Akkasitti adaraa naa barbaada obboleessa kiyya Oromoo koo fuuldura keessanitti bu'uus faayidaa hin qabu jedheetan garaa kiyya dhidhiibbataa jira. Rabbumaa jedhaati obboleessa kiyya naa barbaada. Obsee dadhabeen sagalee kana isiniif hojjechaa jira. Gariin immoo footoo maxxansii kan jettanii yeroo sanatti silkiin guddaan uumitiiti. Silkii umti kan jedhamtu oomishamtee hin jirtu sa'a sanatti jechuudha waggaa sanatti. Kana waan ta'eef amaanaa Rabbii adaraa maqaa isaa kanaan ganda isaa kanaan naannaa dhaloota isaa kanaan adaraa naa barbaada obboleessa kiyyaa isiniin jedha adaraa kana na gargaara. Yoo inni argamee ka'ee rakkinaaf jecha yookaan immoo maallaqa dhabuuf jecha biyya na irraanfatee yoollee abbaatti dallanee sababa isaan rukutanuuf sababa isaan rukutanii akka malee rukutanii sanaan isaan irraa garaa murate maaliif anarraa garaa murate ani isa malee maaliin qaba. Haadha qabaayyee haadha kiyya haadhatti na kennamu akka naa barbaadan isiniin jedha. Fuuldura keessanitti illee imimmaan dhangalaasuu hin barbaanne waan ta'eef onnee keessan tuquu hin feene yaan isinii galee waan kana ta'eef utuma ni na'uudhuun gadi dhidhiibbachaa jira isiniin jedha. Akkasii viidiyoo kana sheer koppii linkii riippoostii gochuudhaan obboleessa kiyya naa barbaada. Hundi keessaniyyuu wal biraan gaggaatii naa barbaada. Namni haadha qabu waan dhabee hin qabu. Utuu haadha qabaate silaa abbaan keenya sun ol galee hin taa'u jechuudha. Yoowwan silaa ardii lafa rukuteeti fideeraaf tu haadha qabaanne jechuudha. Obboleessi kan koo kun silaa waggaa 20 fayyaa bakkee 20 wayyuu waggaa 20 wayi ga'uun oolu. Bakkeetti akka kanatti du'een isaatiif jiraateen isaa wallaalamee hin taa'u. Viidiyoo kana sheer koppii linkii naa godha. Adaraa Rabbumaaf rasuulitti yoo amantan namni obboleessa haadhaaf abbaan tokko jaallattan namni ammoo haadha hin qabne jechuudha. Namni waan akka kanaatti onneen keessan madaa qabu adaraa waliif sheer naa godha. Obboleessa kiyya naa barbaada. Akkasii ittuma hirkadhaa. Bakka haadhaatti illee bakka abbaatti illee ittiin hirkadhaa. Adaraa naa barbaada isiniin jedha Oromoo.
kan sanarraa hafe madaa hedduu asirratti dubbachuu hin barbaadu. Gaafa obboleessi koo kun eenyu na ta'u naa argee naa fide badhaasa guddaallee na biraa argata. Obboleessi kan koo kun sababa rakkinaatiif sababa waa dhabeenyaatiif yoo bakkeetti hafe anatu hojii qabsiisaani anatu jechuu hojii isaaf baajaajii ta'ullee nan bitaa fi anumaan wal aggaanyee jennaan. Matoora ta'ullee natu harka kaa'anii mee anu lubbuudhumaan jiraachuusaa yookaan immoo ka du'e ta'es namni arge yoo jiraate an badhaasa na biraa ka arge sunillee badhaasa na biraa qaba. Kan waliin na aggaanyee sunillee badhaasa qaba. Obboleessi koo kanullee akka inni bootaa isa itti arguu danda'u natu qubachiisa. Yoo sababa qabeenyaatiif kan narraa fagaatu ta'e yoo abbaatti dallanu ta'e anaa eessa kaa'a. Viidiyoo kana sheer koppii linkii naa godhaati hundi keessaniyyuu dhaggeeffadhaa. Nagaatti naa jiraadhaa. Qobaadhuma kiyyaan bu'aa malee fuuldura keessanitti immoo hin bu'u.